Kenniniti faazarii kiyya makiinaa biti faazariin kiyya lafa deemuu hin qabu jedheen makiinaa manaa takka bitiifi jedheen. Achumaa kalas rakkoon qabu makiinaa haga miliyoona lama rakkoon natti hin caalchine haga miliyoona lama sadii kana makiinaa ni bitanii makiinaa manaa masoonee heeruma jedhee ishii jedha faazariin waan akkanaati. Isheen jennee namni akkana addaa dhaba gaafa ana tanee ilmaallee kan tanaallee bultee ijaarataa godhu maal isheen jennee taata kalas bakka marii sisi kaati jihaasa iti haga takka marii sisi kame akkana waan akkana kana yaada jirti maal jettan jedhi marii sisiiti. Raafuu dinatti asim namni kun akkana naqata arrabaan asirratti tiktok kanarratti dullatti naan jedhanii sila waggaan kiyya meeqa laata meeqa ta'a ati meeqa boy waggaan amma kan kee meeqa? Ani waggaa kudha ja'a barana seente. Kudha ja'a barana seente isaa? Kudha ja'a bara kuma nama kudha saddeet kana kudha torba seerana fakkaata. Kudha torba okay. Achirraa hisaaba sanii nammee kata jettee yaaddaati. Maal akkasii mana jedhanii ani yaa achirraa reeganii argachuu danda'aniirra. Fakkeenyaaf akka yaada keetiitti waggaamee kata jettee yaadda achirraas. Isinii bakka yoo hin guddisaa bakka jala digdamii saddeetii takka. Okay. Ya Sadiki. Okay, Yasin. Hayyee maashaallah. Shantama naan jedha namoonni tokko tokko gara waggaa shantamaa fa waggaa jaatamaa fa na himanii bar. Abbaan kiyyaa san seenne jettanii ma shantama isaanoo barana seenan. Faadarii moo? Faadarii shantama seenee sin? Faadarii na shantama barana seenan warra akkasii jedhani. Oh my God. Amma barjidee yoom kabajataa ranni yoom shantamii tokko seen nan kabajaafi. Barjidee shantamii tokko yoom seena nan kabajaafi wallahi. Finfinneetti kabajaaf sanuu Finfinneetti. Fooqii jechuudha 4 kiiloo jalatti. Ayye wallahi faadho rabbi nama kaawwa bilcheessu kana rabbi siyaataatti wallahi. Amshir bakka inshallah waa hundayyuu akkas jedhiitti bakka heerumuu edhaa gabbarri akkana jedhanii ta'a jedhiiti mucaan sodaataa jira akka malee dindidinaa jedhi yoo isin kadhaa isinit dhufaniitiin jedhani harbaa yoo isinit dhufan kamsaana kennaa jedhin ishii ayye rakkoon qabu ayye maa kolfite inshallah atillee waan barbaaddetti qabadhu ishii rakkoo takka qabu motora takka si haa bitu jechuudha adda deemaa jirtaati. rakkoon qabu wallah rakkoon qabu. Adabatti yoo dhiisani namni adabamatti waa hunduu hin tolti achi shari'aatti akkasuma. Ayya taate akkasiin jedhu laali. TikTokii gisee na gila seentu tokkoffaa suuraa faadarii illee poostiin godhin jedhu. Suuraa faadarii kana bare poostii godheen jiru suuraa faadarii akeera. Suuraa faadarii poostiin godhin. Kan nu harrabamnu nu gaya abbaan kiyya akka harrabamu barbaadu waan ta'eef suuraa isaa anuyyuu wallaalee miti suuraa isaanii guyyaa takka poostii godheen beeku suuraa isaanii tokko kan poostii godhee nama na beekutuyyuu fuudheetiin ijoolleetti ergee ganaa ijoolleen wanna jetti ani danda'an waan ta'eef jechuudha faadarii akka jaaladhu ni beekta suuraa isaa poostiin godhini lammaffaa galgala giseen laa gisee suuraan gisee laayivii eegala seentee lalaaltu faazarii waliin nallaalii faazarii bira teessee. Faadarii bira taa'ee zillaadha. Anis kilaasii adda addaa waan jenna amma manatti illee dhiyaachuun manni illee waa muduun dhumate.
Kilaasi magaraagaraa keessa gata. Haadari wal bira seeta. Kilaasa nyaannee kaanee kilaasi qaba. Maashaallah isiniin dabarte akkam kilaasii. Madabiin teete sun hin diigamte ati lata durirra rafnu sun. Madabii miti manni nuti gabe maata kakaleetti jira saada rabbeedhe. Yaa Rabbi madabii san diiganii ta nama shammu jaanirra raftu. Diigamte dhugaa diigamte. Maaltu bakka jira? Yaa Rabbi kiyyaa seenaan asi taate wallahi. Amma sila eenyu heerume eenyu jira warri ganna kiyya warri dura ana waliin oollu sun waliin deemnu sun eenyutu heerume eenyu jira. Ani maal beeka wallahi noori toletti heeramtee kana fakkaata. Tuttuuwaleen eenyuree yeroo sani hiriyyaanni isima. Hiriyoonni tiyya takkitti lafan jirtu kaa. Lafa jirtu deema jirti. Tasi duraallee ma lafa jirti ma akkuma akka hadee galatu sina koomi ma. Okay. Akkas taanaan adda ganaadhaan shakkaa jiraayyuu gara fuulduraatitti. Gara fuulduraatitti. Aanan maka jedhu sila akkam osoo biyya galanii waa jaarsi roga qabu wayii argamaa sila osoo gara biyyaatti waa galee heeruma jedhe. Jaarsi Itoophiyaa kun bizinesa barate bizinesa jedha ganama galgala. Akka milaas. Gara Itoophiyaatti galee osoo heeruma jedhe moo. Namni bizinesa barate bakka mara bizinesa barate amma waa'ee fuudhaaf heerumaa yoo batte namni waa'ee bizinesa kana qaadannamaaf galgala. Akkamitti nuti lama hin jiru jechuudha dubbiin. Namni kaa'u abuma jira namni kaa'u abu namni Faazariin lafa isinii qoodee lafa isinii qoodee faazariin. Lafa isinii qoodee faazariin. Lafa wallaan qoodne faazariin tokko saatiin qoodu jedheera faazariin lafa. Haa tokko saatiin. Jijjiirama keessan. Jijjiirama. Shaashamannee keessan. Shaashamannee keessan tokko mataanii lafa bituu qabdan jedheera haala siyyaasee. Shaashamannee keessatti lafa bituu qabdanii. Mataan boodaa garagaraati. Achi booda hin jiru jedha. Achi booda achirra waan isin kasabattan.